Ashamaa harka fuune hordoftootaaf daawwattoota gammee tuubii nagaaf tokkummaa waaqayyoo bakka jirtan cinaa dhaqqabu. Har'as dambalii jaalala tokko isin qabadhee dhufeera. San dura garuu obboloonni koo musliima taatan baga geessan bagattiin nun ga'e Eid Mubaarak jechuun barbaada. Ayyaanni ayyaana milkii kan quufaaf gabbanaa kan waan itti rabbiin kadhannee irraa argannu nuuf haa taatu. Kanattaan sun dambalii jaalala kootan seena. Gammee tuubii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Ani maqaan koo Haatu Ka'aan jedhama. Dhaladhee kanan guddadhee godina Wallagga Bahaa naannawaa magaalaa Naqamteetti. Anis egaa umurii daa'imti tokko keessa dabartu keessa darbuudhaanan gaafa umuriin kiyya barnootaaf ga'u maatiin kiyya mana barnootaa achuma naannoo kootti argamu na seensuun barnoota na eegalchiisanii. Anis barnoota kootti barataa cimtuu ta'uu baadhus barataa giddu galeettiin ture. Barnoota koos kutaa 1 hanga 9 achuma naannoon itti dhaladhee guddadhee kanattan baradhe. Egaa har'aa waan ani isiniif qooduuf jiru kun seenaa gaafa ani barattu kutaa 5ffaa tureeti. Kutaa 5ffaatti maal beektaa? Maaltu si mudate jechuu dandeessu? Dhugaadha. Yeroo sanatti ani baay'ee daa'iman ture. Garuu osoo hin beekne mucaan naannoo kiyyaa tokko gaaffii jaalalaa dhiyeesse. Akka carraa ta'ee maatiin koo barnoota kootti akkan cimu barbaadu ture. Ani garuu osoo hin beekne mucaan gaaffii jaalalaa dhiyeesse kanaaf toleen jedheef. Mucaan kun garuu yeroo sanatti anaaf faalladha. Inni ana durayyuu nama jaalate qaba. Ta'uyyuu immoo anaaf jaalala dhugaa akka qabu adda baasee beekus hedduu akka na jaalatuu fi anillee miirri wayii na keessa akka jiru hubachuu danda'eera. Egaa jaalalti kun yeroo tokko umuriin hin daanga'u jedhee gaafa namni dubbatu dhugaa natti hin fakkaatu. Garuu amma dhugoomfadheera. Yeroon daa'ima turetti umuriin osoo hin daangeessine jaalala harkisee godoo isaatti na galfate. Sanaan boodas maatiin koo gaafa dhagaanii baay'ee natti aaranis baay'ee natti gaddan. Ani egaa homaa gochuu hin danda'u. Wanti ani gochuu danda'u finyoo jaalalaa ofirraa cicciree waan maatiin koo jedhu dhaga'u ture. Garuu sakaallan ani ittiin xaxamee jiru kana. Yoo jaalalli gannan dhiifne eenyumturraa adda na baasuu hin danda'u. Haa ta'uutii sababa ijoollummaa kootiif mucaa kana baay'ee darareera. Yeroo murtaa'een booda garuu mucaa kanaaf tole jechuun kun oolle. Kanuma keessa egaa maatiin koo gaafa dhagaan baay'ee natti gaddan. Keessattuu obboleessi koo hangafti tokko mucaa kanatti ni heerumta yookiis ni jaalatta yoo ta'e ani haadha kooti siin hin jedhu. Atis haadha kootii naan hin jedhin jedheet akeekkachiisa natti kenne. Anis yeroo sanatti itti dubbachuu waan natti ulfaatuuf tole jedheen waan obboleessi koo jedhu kun ilkaanirra osoo nan dabarre yookiin morma darbee osoo onnee bira nan geenye tolee qofaan ofirraa isa deebisaa ture. Egaa obboleessa koo kana akkasitti irra darbuyyuu obboleessi koo kun akkanatti narra hin dabarre akkan isa hin dhiifne waan beekuuf anaanis teekstii erga naa barreessee booda bilbila isaarraa bilook na godhe. Filannoon ani qabu egaa homtuu hin jiru. Haga ammaatti obboleessi koo kun naan bilbiluus nan dubbisuusi. Anis isa argachaa hin jiru. Dhiisuudhaaf obboleessa kooti. Mucaan jaaladhe kanallee dhiisee gargar ba'uuf nama kana ergan addunyaa jaalalaa seenee ani isarra jabaadhee biyyaan baa deemee biyyaan baa keessa gaafan jirus ta'ee osoon biyya jiruu namni kun anaaf oolmaa gaarii ooleera. Jaalalliin isaaf qabu jaalala dhugaa fi jaalala onneerraati. Dhugaa dubbachuuf taanaan wanti ani hin daganne keessaa gaafan ani rakkadhee gara magaalaa Finfinneetti dhufu ani isa bira boqodheen ture. Innis yeroo sanatti akka riyyaasaa yookiin akka boru nama na fuudhutti osoo hin taane akka obboleessittii isaatti na waliin ciisaa ture. Guyyaa tokkoof dogoggoree dabana irratti yaadeen beeku. Anis sanaa jedheen hedduu tokko isa jaaladha. Yaa hiriyyaa koo ati dhugumaaf anaaf hiriyyaa oolmaati, hiriyyaa dhugaati. Nama kana yoon dhiisee jiraachuun koyyuu anaaf shakkii ta'ee natti mul'ate. Yaa daawwattoota gammee tuubii egaarraa waa malee gara gammee tuubiitti imallee waatu na dhibee jennaanan isiniin mari'achuuf ka'e. Mariin koo kun gurra keessan akka seenteen koomentii jalatti waan barreessitu jedhee yaada. Egaa dubbiin akkuma isinitti hime waan jaalala keenyaa hedduusaa isinitti himuu danda'a. Garuu ammaaf gaaffii fi dhiphina guddaa keessa kan na galchee hiriyyaan baay'ee jaaladhuu fi yoon dhiisellee baay'ee kan na sodaachise jireenya kootiif nan jeeqamaa laata jedhee kana yaade kana dhiisuudhaaf natti ulfaate. Ammoo isa faana jiraachuudhaafis haadhoon tiruu tokko waliin buraafadhee jiru kun bilook na godhee narraa fagaatee jira. Garuu maal akka yakka hin beeku. Anis amma filannoon koo hiriyyaa koo kana ta'eera. Garuu obboleessi koo kunis waan hin taaneen na sodaachisee narraallee fagaatee jira. Maallaaf wayya nama jaalattu kana jaaladhuuti itti fufimoo
obboleessaa wajjin dhalatte kana lammaffaa haadha akkasiin argattuutii hiriyaa keetiin gargar bahii obboleessa keetti deebi'inaan jettu ani egaa ammaa mala dhabeera fala kanas naaf kaa'aa an obboleetti keessan eedha magaalaa Joordaan irraati yaada keessan naa qooddu jedheen abdii qaba horaa bulaa ulfaadhaas galatoomaan siniin jedha. Tole obboleettii keenya seenaa kee waan nu qooddeef guddaa galatoomsachaa. Egaa daawwattoonni Gammee Tuubii yaada obboleettii keenya akkuma dhageessaniin yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi anis egaa waan natti fakkaatee fi waan si baasa jedhee amane waa siinaa jedhu laata. Yaa obboleettii koo dhugaadha haadhoon ofii waan baay'ee namaan jechuu danda'a. Innis si jibbee osoo hin taane waan ta'e yaadeetu ta'a yookiin mucaa kanaan waliin jaalatan yookiin immoo mucaan kun gaariin ta'u yookiis immoo dhugaa mucaa kanaa hin hubanne laata. As keessaa tokko ta'uu danda'a. Kanaaf egaati immoo isa kami jettee bira gahuun gahee fi hundee yookiin tapha ati taphachuu qabdudha. Tapha kana keessatti garuu tapha hin dogoggorree fi tapha hin gaabbine taphachuu qabda. Dhugaadhaan mucaa kana yoo jaalatta taanaan irraa gargar bahuun qabduun siin jedha. Dhugumaan obboleessi kee kun waan si amansiisu sitti himuu qaba. Bilookiitu dursa osoo hin taane yaa obboleettii koo sababni ani irraas dhoowweef kan kana jedhee tokko lama jedhee sababa ofii yaade sana tarreessee erga si amansiiseetii atis waan sana yoo amante ni fudhatta. Hin amanne taanaan garuu obboleessa kee kana sababni ati itti mucaa kana jaalatteef kana jettee obboleessa kee amansiisuu qabda. Kanaaf obboleessi kee fi hiriyyaan kee kun walitti bu'anis ta'ee wal jibbanii waliin jiraachuun qabani. Ammoo jaalalli dhugaan mo'aadha. Maybe waan inni yaadee jibbe isatu beeka. Kanaaf jaalala dhugaasiif qaba yoo ta'e yeroo kamiyyuu isin mo'attoota waan taataniif anis irra guddaa hiriyyaa kee kana jaaladhuutii jireenya barbaaddu sana isarraa dhandhamii jiraadhuun siin jedha. Dhagaa guyyaa tokko akka injifattee jireenya gaarii dabarsitu abdiin qaba. Rabbiin waaqni si uumee si uummatee si waliin haa ta'u jaalala onneen dheebotteef Rabbiin dheebuus sinaa baasuun jedha. Har'aaf xumureera. Yaada keessan yeroo kamuu nu qooduu dandeessu. Daawwattoonni Gammee Tuubii ammas taanaan ani kan keessanii duras sintuu olla kaase yookiin hordoftoota baay'ee horadheen ture. Dhagaa maaliif akka cufame viidiyoo isiniif postii godheen ture. Hagasittuu viidiyoo kana sheeriif laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan naa qooduuf karaa lakkoofsa bilbilaa sabskiripshinii yookiin immoo diiteelii jala jiru kanatti tuquudhaan naaf erguu dandeessu. Har'aaf xumureen jira. Waan gootaniifis ulfaadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Gammee Tuubiidhaa Oromiyaarraa.